Gootni kun Jaal Caalaa Boruu yookaan Ahimad Jibriil jechuun goota qixxee hin qabne. Bakki dhaloota isaa Oromiyaa gama bahaa godina Harargee lixaa aanaa Ciroo ganda Baakaa jedhamutti. Abbaa isaa obbo Jibriil Taliilaa fi haadha isaa aadde Dassuu Ibroo irraa bara 1953 dhalate. Maqaan haadha manaa isaa Caaltuu Yuuyyaa dhala kan hin qabne yoo ta'an, sadarkaan barnoota isaa digirii 3 hanga kutaa 6tti baratee umurii isaa waggaa 12tti gara biyya alaa deemuun bara 1967tti qabsoo bilisummaa Oromootti makame. Caalaan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gahee yookaan qooda isaa haala ajaa'ibsiisaa fi adda durummaan baachuudhaan beekama. Qabsooma kana keessatti bara Dargii rasaasa mootummaa Dargiitiin rukutamee gara maatii isaatti geeffamee erga wallaanamee fooyyee argatee ka'ees mootummichuma Dargiin qabameetu gara biyya Kooriyaa geeffamee waggaa 7 gosa leenjii loltummaa fudhatee bara 1979tti gara biyyaatti deebi'ee waraana mootummaa Dargii kana ganee gara waraana bilisummaa Oromootti makamuuf murteeffate. Akkuma murteeffates hojii agarsiisuun Dargii jalaa miliquun wobootti dabalamee biyyaa fi uummata isaaf falmii cimaa adeemsisaa tureera. Gaheen hojii isaas loltummaan daran dirree qabsootti hoogganaa cimaa ta'uun nama qabsoo hadhooftuu gochaa turedha. Diinonni Oromoos gootummaa isaa kan argan bara dhiyeenyaa caamsaa 27/2018 godina Qeellam Wallaggaa aanaa Hawaa Galaan qe'ee jireenya isaa fi mana isaatti halkan gara ganamaa gara mana isaa yoo deeman Caalaan subii salaataa kan ture yoo ta'u, waraanni mootummaa gabroonfataa Itoophiyaa balbala cabsanii itti seenuun osoo maatiin isaa jalaa bu'anii akkuma mana isaa deemaniin haadha manaa isaa erga ukkaamsanii booda gadi baasanii rasaasa itti roobsanii ajjeesanii reeffa isaa hallayyaa keessatti gatan. Kana booda godina Qeellam Wallaggaa aanaa Hawaa Galaan Machaaraa ganda 21 sabboontonni qeerroo bilisummaa Oromoo bakka qabsaa'aan Ahimad Jibriil yookaan Caalaa Boruu itti ajjeefame reeffa fudhachuuf dirmannaan yommuu garas deemanitti waraanni goolessituun wayyaanee fi kora bittinneessaa wal makuun ganda 21 kana deemuun ganama kaasee dhukaasa uummata irratti bananis namooti shammadaanii buufata fayyaa galanii kan turanidha. Gaafa san firoonni urjii fi biiftuun Oromoo fi Oromiyaan gaaddidooftee hololliftee gaddaan oolte. Sabboontotaa fi quuqamtoonni Oromoo kan hin gaddine hin jiru. Sabboontota hedduutu rifatuun dammaqee aanaalee Qeellam Wallaggaa irraa birmatee dhaqee booda reeffi isaa daggala keessaa argamee kaafamuun bakka qeerroo fi jaallan qabsoo bilisummaa Oromoo hedduun argamanitti sirni gaggeessaa gootaa taasifamee fi sirna awwaalcha isaa kabajaan raawwatame.